Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:00 haga sa'aatii 7:00, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6:00, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:00 haga sa'aatii 8:00, galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7:00tti dambalii gabaabaa kiilooherzii 1775 yookiin dambalii giddugaleessaa kiilooherzii 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiilooherzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8:00tti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraatti qilleensarraan isinaa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qindeeffanne wal duraa duubaan akka taanuttan isin beeksisam. Sagantaa keenya har'aa beeksisuun kan isin faana turu an Liiban Gadaati. Jalqaba irratti oduutu caqasamam. Oduun akkuma xumurameen qabeenya keenyaan mirga keenya haa falmannu mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'e isin biraan keenya. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo gaazexeessaa gaazexaa Urjii kan turanii fi yeroo ammaa falmaa mirga dhala namaa irratti kan hojjetan obbo Tasfaayee Dheeressaa waliin marii goone kutaa jalqabaa isinii dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra. Amma oduutu caqasama. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu hadhaa waliin an waaqonoleeti. Gartuun tarkaanfii magaalaa Finfinnee keessatti basaasaa wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatee du'aan adabe. Basaasaan maqaan isaa Aynaalam Baayyoo jedhamu kan yeroo garagaraatti qeerroo dargaggoota Oromoo magaalaa Finfinnee keessaa qabe achi buutee isaanii dhabamsiisuu fi hiisisuun daraa hammanan jedhamne irraan geessisaa ture tarkaanfii maayii gartuun tarkaanfii irratti fudhatameen ajjeefameera. Haaluma wal fakkaatuun ergamtoo fi jala deemtuu diinaa kan ta'e tiraafika wayyaanee tokko irrattis tarkaanfiin boonsaan fudhatameera. Tiraafikichi wayyaanee kun yeroo ammaa kana tarkaanfii irratti fudhatameen hospitaala seenuun du'aa fi jiruu jidduutti akka argamudha maddeen kan hubachiisan. Qeerroon bilisummaa Oromoo qabeenya diinaa irratti tarkaanfii boonsaa fudhateen daaresseera. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuutti kaafteeriyaa mana barumsaa dhuunfaa tokko keessatti argamu kan abbummaan isaa ergamtuu wayyaanee ta'e irratti qeerroon tarkaanfii fudhateen daaresseera. Akka qeerroon magaalaa Bishooftuu irraa dabaluun addeessitti ergamaan wayyaanee tarkaanfiin qabeenyaa isaa irratti fudhatame kun waraqaa waamichaa qeerroon magaalaa keessatti maxxansee fi warraaqsa taasifamaa jiruun dhiphoo hamaa keessa seenuun magaalicha gadhiisee ba'eera. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa diddaa gibiraa fi gidiraatiin wal qabatee dhoohee giddugala Oromiyaa iddoowwan garagaraatti daraan finiinee itti fufeera. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa magaalota kanneen akka Gincii, Amboo, Mogar, Olonkomii, Gudar, Dirreencinni, Jibaat, Tokkee fi kanneen biroo keessatti bifa ho'aa ta'een finiinee ooludha maddeen kan gabaasan. Diddaa taasifamaa jiru kanaan wal qabatee manneen daldalaa magaalaalee hedduu keessatti cufamuu fi qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummata naannichaatiin daandiiwwan konkolaataa iddoo hedduutti akka cufames qeerroon dabaluun addeesseera.
walumaa galatti guutummaan godina Shawaa Lixaa to'annoo qeerroo bilisummaa jala akka galetu himamaara. Diddaa gibiraa fi gidiraatiin walqabatee qeerroon bilisummaa giddugala Oromiyaa bakkoota adda addaatti qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii fudhatu itti fufee jira. Konkolaataa diinaa Finfinnee irraa gara lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii deemaa jiru kan lakkoofsi gabatee isaa 343612 konkolaataa 3 kanneen jalduu irraa gara Gincii deemaa turan. Konkolaataa qabeenya wayyaanee ta'e Salaam Baas jedhamu kan Finfinnee irraa gara Dambidolloo deemaa ture irratti walumaa galatti qeerroon Oromoo Shawaa Lixaa Olonkomii fi Gincii gidduutti tarkaanfii qabeenyaa diinaa irratti fudhateen konkolaattota 5 hojiin ala godhuu maddeen oduu qeerroo gabaasaniiru. Kana malees konkolaataa diinaa Finfinnee irraa ka'ee gara Adaamaa imalaa jiru irratti tarkaanfii fudhatameen Dukaam keessatti hojiin ala taasifamee jiraachuun ibsame. Kanumaan wal qabsiisee qeerroon akeekkachiisa laateen kanneen diddaa gibiraa fi gidiraa finiinaa jiruuf gurra laachuu diduun diina faanaa fiigan kamuu tarkaanfii fakkaataa akka irratti fudhatudha maddeen keenya kan dabaluun addeessan. Sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa taasifamaa jiruun lixa Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti qeerroon dargaggoonni Oromoo qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii boonsaa fudhataa jiru. Akka kanaanis baha Wallaggaa Onawaayyoo Xuqaatti qeerroon konkolaataa Golden Bus kan Finfinnee irraa gara Dambidolloo deemaa ture irratti tarkaanfii fudhateen hojiin ala godhee jira. Kana malees diddaa gibiraatiin walqabatee daldaltoota ajaja qeerroo diduun sochii daldalaa itti fufan irratti qeerroon tarkaanfii fakkaataa fudhataa akka jiru maddi oduu qeerroo addeesseera. Diddaan gabaa lagannaa fi fincilli jabaan guutummaa lixa Oromiyaa keessatti kan taasifamaa jiru yoo ta'u, addatti ammoo magaalota kanneen akka Naqamtee, Gimbii, Dambidolloo, Najjoo fi Mandii keessatti warraaqsi haala wal simataa ta'een itti fufee jira. Daandiiwwan konkolaataas bakkoota garaagaraatti cufamuun dhaadannoowwan mootummaa wayyaanee balaaleffatanii fi tokkummaa Oromoo leellisan qeerroo bilisummaatiin qophaa'uun uummata Oromoo bal'aa hirmaachisee warraaqsi jabaan taasifamaa jira. Waamichi qeerroon tibba kana taasise dhageettii argachuun fincilli bifa haaraan guutummaa golee Oromiyaa keessatti finiinuun mootummicha dhiphuu hamaa keessa seensiseera. Wayyaaneen sodaa fi dhiphuu warraaqsa bilisummaa taasifamaa jiru kanarraa kan qabdu wallaaltee guutummaa lixa Oromiyaatti waraana heddumina qabu akka bobbaasaa jirtus qeerroon dabaluun ifa godheera. Kibba baha Oromiyaa godinoota Arsii fi Baalee keessatti diddaa gibiraa fi gidiraa uummanni Oromoo taasisaa jiru wal qabatee sirni wayyaanee lukkeelee isaa gandeen baadiyaa garaagaraatti bobbaasuun uummata doorsisaa jiraachuun saaxilame. Akka kanaanis godina Arsii Ona Siree magaalaa Siree keessatti maqaa qabiyyee lafa baadiyyaa ammayyeessuu jedhuun qonnaan bultoota Oromoo fi hojjettoota Oromootiin lafti keessan irra deebi'amee haasafaramu jechuun akka ummata irraa gibira sassaabachuuf isaanii ta'utti ummata doorsisaa akka jiran saaxilameera. Gochaan akkanaa kun godinoota Arsii fi Baalee onoota garaagaraa keessatti akka raawwatamaa jiru qeerroon dabaluun addeesseera. Kanumaan wal qabatee karoora shiraa wayyaanee karaa lukkeelee isaa qabatee socho'anii jiru kanaan mormiidhaan naannichatti warraaqsi jabaan geggeeffamaa jira. Diddaa taasifamaa jiru kanaanis ololaa fi afanfaajjii lukkeelee diinaa kana balaaleffachuun dinne didaan godinoota Arsii fi Baalee magaalota kanneen akka Dheeraa, Siree, Saddiiqaa, Sheekaa, Roobee Diidaa, Darraabbaa, Itayyaa, Nageellee, Shaashamannee, Dodolaa, Adaabbaa, Diishoo, Gaasaraa, Haroo Dumaal, Dambalii fi kanneen biroo hedduu keessatti warraaqsi akkaan cimaa ta'e gaggeeffamaa jira. Kanumaan wal qabatee murni abbaa irree wayyaanee sodaa fi shakkii warraaqsa uummataa kanarraa qabuun ukkaamsaa fi hidhaan ilmaan Oromoo akka dararaa jirus maddeen dabaluun ifa taasisaniiru. Baha Oromiyaa godinoota hedduu keessatti shira wayyaaneen Oromoo fi Somaalee jidduutti xaxxee wal qabatee warraaqsi jabaan geggeeffamaa jiraachuun barame. Akka odeessi godinaalee Oromiyaarraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabaa jirutti baha Oromiyaa magaalaalee akka Gursum, Doobbaa, Misiraa, Korroo fi Funyaan biraa jedhamanitti sochii warraaqsaa jabaan qeerroo bilisummaatiin taasifamaa jira. Qeerroon Oromoo diddaa finiinsaa jiruun wayyaaneen lafa keenya murtee alagaaf kennuu fi gibiraa fi gidiraa nurratti kuffiftee nu miidhaa jirtu ni balaaleffanna jechuun jibbiinsa mootummaa saamtu tanaaf qaban akka mul'isaa oolantu gabaafame.
diddaa taasifamaa jiru kanaan wal qabatee daldaltoota wayyaaneef guggufanii dhageettii qeerroo dhabuun diinatti gurguraa fi irraa bitachaa jiran irratti tarkaanfiin adabbii fakkaataan akka irratti fudhatamaa jiruu fi daandiin Jijjigaa irraa gara Harargeessuu guyyoota 3 cufamee sirna TPLF dhiphoo hamaa keessa akka galches qeerroon baha Oromiyaa irraa gabaaseera. Oduu xumuraatiin manni murtii wayyaanee obbo Baqqalaa Garbaa mirga wabii dhoggachuun duraanuu waanuma eeggamaa ture ta'uun ibsame. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee fagodhutti obbo Baqqalaa Garbaa hagayya 10 bara 2017 mirga wabiin gadi dhiifamee ala taa'ee dhimma isaa hordofachuuf mana murtii wayyaaneetti dhiyaatus shiraa fi daba guutameen manni murtichaa obbo Baqqalaa mirga wabii dhoowwatee jira. Gootichi Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa maqaan mirga wabii ni argatta jedhameen torbaanota 2 oliif mana murtii sanatti deddeebi'us dabballoonni wayyaanee mana murtichaa yakka irratti hojjechuun mirga wabiin ba'uu ugguraniiru. Manni murtii wayyaanee kan kabajaa namummaa uummattoota biyyattiitiif hin qabne addatti ammoo ilmaan Oromoo murtii diinummaa irratti fudhatee dhiitee bariitee dararaa hangana hin jedhamne irratti geggeessaa turee fi jiru goota Oromoo kana erga balbala isaatti marmaarsaa baheen booda xumura irratti mirga wabii dhoowwachuun isaa waanuma eeggamaa ture ta'uunis ibsameera. Gochaan manni murtii wayyaanee raawwate kun kan addeessu diinummaa ilmaan Oromootiif qabu mirkaneessuudha jechuun maddeen keenya ibsaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan faana bu'a. dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,000 fi 420 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegales akkuma itti fufeetti jira. Kanattaansuudhaan qabeenya keenyaan mirga keenya haa falman mata duree jedhu jalatti qophii qindaa'e isinii dhiyeessina. Nu faana bu'aa. qabeenya keenyaan mirga keenyaaf haa falmannu abbaa maccaa abbaa qalbiitiin. tooftaa qabsoo keenyaa keessaa inni tokkoo fi firii argamsiisu qabeenya keenyaan falmannee qabsoo fiixaan baasuudhaan biyya bilisoome fi walaboome qabaachuu ta'am. kunis ammoo diina qabeenya keenya saamee qawwee bitateen deebisee humna qawweetiin barabaraan Oromoo ajjeesee cunqursaa daangaa dabre diriirsuu fi babal'isuudhaan bituudhaaf karoorfatee jiru ofirraa fonqolchuudhaan ta'a. Amma akka argaa fi hubachaa jirrutti sirna wayyaanee jeequmsa diinagdee yookaan economic crisis isa mudate keessaa of baasuudhaaf jecha ummata jiruu fi jireenyi itti hadhaa irratti gibira humnaa olii fe'uudhaan bajeta waraanaa fi rakkoo dinagdee biraa keessaa of baasuuf tattaafachuu irratti argama. Yeroo ummanni rakkina cimaa keessa jiru kanatti akka seera dinagdee biyya kamiittuu gibira gadi buusuun kan irra ture, yeroo dukkanaa akkasii kana gibira ol kaasuun jeequmsa dinagdee biyyattii caalattuu akka ol kaase fi hammeesse ifa galaadha. Mootummaan TPLF EPRDF akka sabni Oromoo dinagdeedhaan of danda'ee mataa ol hin qabanne qabeenya Oromiyaatis hin to'anne gochuudhaan gabrummaa bara baraa jala tursuu fi kan karaa kallattii fi harka lafa jalaatiin duula kana irratti kan baneef. Duula kana keessaa inni tokko ammoo karaa tokkoon saamichaan humna mootummaa isaa jabeeffataa, karaa kaaniin ammoo ummata irratti gibiraa fi qaraxa humnaa olii fe'ee hiyyoomsuudhaan harka kennachiisuuf duula amma itti jiru banuu isaati. Duulli fi shirri kunis hubatoo fi muratoo ilmaan Oromootiin itti dammaqamurraa har'a labsiin sirnichi gibiraan qabatee saamicha gaggeessuudhaaf labse guutummaa Oromiyaa keessatti mormii cimaa dhalchee jira. Komii fi mormiin gibira kanaan wal qabatee naannolee biyyattii kanneen hafan keessaa uummanni dhageessisaa jirus dhugaa Oromiyaa keessaatiif ragaa ta'utti dabalee sadarkaa saamtummaa sirna aangoo Itoophiyaa harkaa qabatee jiru addunyaaf kan saaxileedha jechuutu danda'ama.
Wanti biraan irraanfatamee bira dabramuu hin qabne dhaabni OPDO jedhamu wayyaanonni bixxilaniin ittiin saba Oromoo ajjeesuu fi cunqursuudhaaf itti dhimma bahaa jiran ammas akka Oromoof dhaabbatanitti of dhiyeessuudhaan afaan dammaan lulluuqqatanii biyyaa biyyatti sochii gochuudhaan dibbee reebaa jiraachuu isaaniiti. Kunis aksiyoona yookaan sheerii bitadhaa gibira baasaa warraaqsa diinagdee itti jirruuf tokkummaa nu feesisaa nu cinaa dhaabbadhaa fi kanneen kana fakkaatan jechaa jiraachuu isaaniiti. Warreen har'a misoomii fi guddachuun Oromoo fi Oromiyaa akka isaanitti mul'atee fakkeessuudhaan dhimmaa jiraachuu himaa jiran waggoota 26 guutuu wayita mootummaa keenya kan isaan jedhaniin uummanni Oromoo duguggiin sanyii yookaan jeenosaayidiin irratti raawwatamaa ture maalitti turan eessa turan? Waggoota Oromoon ofirrayyuu dabree namaa gumaachuurraa gara ofii fuudhabee harka namaa eeggachuutti akka gadi bu'u taasifame 26 dabran kanneen maaliif misooma amma lafa dhiitaa fi jiran dhugoomsuu dadhaban gadadoon jireenyaa uummataa itti dhagahamee socho'uu didan kan jedhanii fi gaafilee kanneen biroo kaasuun ni danda'ama. Deebisaan kanneen hundaa garuu gabaabaa fi ifaadha. Gitabittoonni fi jala fiigdonni isaanii har'aan tana maqaa Oromootiin daldaluu fi Oromoof kan dhimman of fakkeessanii fiffiigaa jiran kunneen imaammataa fi adeemsi isaanii hundi Oromoo fi Oromiyaa saamanii hiyyoomsanii fi onsanii mataa gadi qabechiisuudhaan ummata gabrummaa bara baraa keessatti sakaaluudhaaf ifaa fi dhoksaadhaan dalaguu fi shiruudha malee ummataaf dhimmuu miti. Kunis baroota 26 bittaa wayyaanee dabran sirnaan mul'atee jira. Kanaaf ragaan ummata. Kan wayyaaneen duula bal'aa kana Oromoo irratti gaggeessaa jiruuf keessumaa saamichi maqaa gibraa fi qaraxaatiin bifa haaraadhaan jidduu kana qabatamee gaggeeffamaa jiru kun ummatoota ittiin cunqursuudhaaf baasiin waraanaa fi waliigala humnoota tikaa fi ergamtoota isheetiif baasaa jirtu akkaan dabalu. Warraaqsa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiruun galiin oomisha biyyattii fi galiin waliigalaa argachuudhaa malte gadi bu'uurraa hanqinni bajetaa sirnicha mudachuurraa warshaaleen dhaabbileen daldalaa fi kaampaaniileen harka mirgaa sirnichaa ta'uudhaan kallattiin fi karaa biraatiin mootummicha utubaa fi cimsaa turan warraaqsa qeerrotiin ofiifuu laamsha'uu fi sodaan itti buluurraa gariinis impaayaratti lakkisanii bahurraa maallaqni TPLF gama kanaan argatu haphatu. Kanatti dabalees biyyattii keessatti tasgabbii dhabiinsi babal'achuun addunyaafuu ifa bahurraa maallaqni bifa gargaarsaan argattu xiqqaachuu akkasumatti illee warreen dur sirnichi liqii irraa fudhatu amantaa irraa dhabuurraa sirnichaaf liqii kennuu diduu yookaan dhala itti guddisuudhaan walqabatee haali dinagdee sirnichaa yaaddoo akkaan ulfaataa keessa galu. Kanumaan walqabateetis ummanni kaleessa maallaqa fidi yoo jedhamee dirqames cal'iseetuma kennaa ba'ee har'a dammaqee fi rakkoo jiruutiin hadheeffatee gibira hin kafalu qaraxas hin kafalu mootummaa saamtuu kanaaf hin bulu jechuudhaan kutannoodhaan sirnicha dura dhaabbachuutti ce'uu fi warraaqsa akkaan finiinsuu fi kanneen kana fakkaatan sababoota ijoodhaa jechuutu danda'ama. Walumaa galatti qabsoon hanga ammaatti qabeenya keenyaan falmachaa jirru bu'aa guddaa argamsiisee mootummaa faasistii kana karaa diinagdee laamshessee jira. Uummanni Oromoo tokkummaadhaan qabsoo qabeenyi isaan falmatu jabeessee itti fufuudhaan qabeenyi isaa qawwee diina hammeenyaa fi of tuulummaan guutamee akka caalu itti agarsiisee jira. Kanas itti fufuun yoo qabeenya keenyaan falmanne diina Oromiyaa humna waraanaan bitaa jirtu jilbeeffachiisuu fi humna gabroonfataa laamshessinee kuffisuudhaaf yeroo gabaabaa nu gaafata. Waan ta'eefuu uummanni keenya uummanni Oromoo shiraa fi afanfajjii goobantoota haaraa yookaan niyoo goobanaas kanaan odoo hin dagamin duula gartuun wayyaanee roga hedduun irratti banes ofirraa qolachaa qabsoo isaarratti yoo cime duwwaadha kan qabeenya isaarratti abbaa ta'uudhaan imaammata diinagdee ofii isaa baafatee gadadoo keessa jiru bahuu kan danda'u. Diinagdee qofaa odoo hin taane walumaa galatti guutummaatti biyyaa biyyoo isaarratti abbaa ta'uudhaan kabajaa fi bilisummaadhaan jiraachuuf tokkummaa isaa cimsatee warraaqsa fincila xumura gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru daran jabeessuudhaan fiixa baasuu caalaattuu gadoo fi gadadoo hiyyummaa fi salphina tuffii fi gidiraa amma diinaniin argaa jiru jalaa isa baasa. Kanaaf ammoo qabsoo roga hundaan gaggeeffamaa jiru cimsuun murteessaa ta'uu hubannee keessumaa qabeenya keenyaan falmannaan bilisummaa keenya yeroo dhiyootti akka dhugoomsannu amannee xiiqii fi kutannoo caaluun haasossoonuu walii dhaabna.
Oromiyaan ni walaboomti. Abbaa Maccaa Abbaa Qalbiitiin. dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindeeffanne ammas akkuma itti fufeetti jira. Tokko lama jennees qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra. Qophiin keenya inni xumuraas gaazexeessaa gaazexaa Urjii kan turanii fi yeroo ammaa falmaa mirga dhala namaa irratti kan hojjetan obbo Tasfaayee Dheeressaa waliin marii goonee kutaa jalqabaasaa ta'a. Nu faana bu'aa. obbo Tasfaayee Dheeressaa gaazexeessaa gaazexaa Urjiitii fi yeroo dheeraa ammoo falmaa mirga dhala namaa irratti kan bobbaatee jirtu waltajjii marii sagalee bilisummaa Oromoo irratti dhiyaattee guyyaa yaada kee ammas nu qooduuf waan nu argamteef galatoomi jenna. Isintu galata qabdu galatooma jarraa kana. Tolega obbo Tasfaayee yaada marii garagaraa waliin kaasaa turreerraa torbee darbe kana isaasittis taatoowwan tokko tokko ta'aa turan waan nuti kaasaa turre keessaa
mootummaan wayyaanee labsii yeroo atattamaa baatiiwwan 10 fi uummata keenya irratti fe'ee jiru karaa paarlaamaa isaa ofii isaatii persentaa 100 keessaa 100 paarlaamaa harkaa qabuun amma kaaseera waan jedhutu kaasee jira. Mee gara kanatti tuun dhufini labsiin yeroo atattamaa amma ka'e jedhamu kun waggoota 27 darban kana keessaa wantoota adda addaa hojjetaa turtanii asirratti wanni waggaa 27 tureef wanni yeroo ammaa ture maa inni adda addummaan isaa labsiin amma ka'e jedhamu kun immoo kan dhugaati moo maa inni kun akkamitti hubattan? Yeroo waggaa darbe mootummaan kun labsii kana labsite labsii yeroo muddamaadhaan kana labsite hiriyoota walitti dhiyaannu wajjin walitti falmine turre maaltu nu falmisiise fi anatiyyuu keessaa waan sooshaal miidiyaa jennu kanarratti keessaa immoo feesbuuk irratti waan taa'u tokkotu na ajaa'ibe maalinni waanuma ajaa'ibni takka mul'ate hin beekin tokko yookaan balaan takka argaa qaqqabee hin beekin tokko akka waan qaqqabeetiyyuu akkuma waan amma reefuu garaa waaqaatti gada harca'aa jiru tokkotti wocee namni kun keessa sooshaal miidiyaa sanarratti. Wanti kun gara biyyaatti akkasii natti fakkaatu kan amana. Maaliif ummatichi inni biyyaa sun jireenyuma sana jiraataa jira. Isaaf jireenya guyyaa guyyaati ajaa'iba waan ta'u natti fakkaatu. Biyyaan baa kanatti garuu keessa sooshaal miidiyaa kanarratti ajaa'ibuma ta'eetiyyuu wachisiise. Maal taatanii wachituu jarannaan jedhe warra walitti dhiyaannuun maal akkamii jennaani maali biyyattiin kun bara mootummaa jara kana bara mootummaa wayyaanee kana waggaa 25 darban kana guutuu isaatu labsii yeroo atattamaa yookaan labsii yeroo muddamaa jala turteen yookaan ingilizichaanii state of emergency jala turteen jedheen maal jechuu yemmuu laallu waluma gargaaru yemmuu laallu yoo cuunqeffamee kaa'amu hiiknisaa mootummaan waan seera jedhamu waan heera jedhamu waan bulchiinsa jedhamu waan waajjiraalee yookaan ejensiyoota haqaa yookaan seeraa hunda moggaatti dhiibee humna waraanaatti gargaaramee tarkaanfii barbaachise bakka barbaachisetti yeroo barbaachise uummata irratti jechuun lammii isaarratti fudhachuu jechuudha. Kanatu ta'es argine. Egaa kana yoo ta'e waggaa 25 darban kana guutuu taa'aa tureen jedheen jennee olii falmine. Yoo barbaadan fakkeenya walii kaafne jetanii kanuma seenaa keessatti hin irraanfatamne yoomuu kan irraanfatamu iyyuu hin qabne hunda isaa kaasuu hin dandeenyu gurguddoodhuma isaa kakaaseef 1993 irraa jalqabe. Seenaa biyyattii keessatti haala takkaa mul'ate hin beekiniin saba tokkorraa si'a tokkicha lammiin 20 ol mooraa waraanaan oofame poolisiidhaan miti manni murtee hin ajajne bulchiinsi sadarkaa kamittuu argamu hin beeku kan naannoo kan godinaa kan aanaa hin beeku Oromoon 20 ol waraanaan bakka jiru oofame. Bakka jirutti qabame karaarraa kan qabame jira fakkeenya sii kennaa karaa umriitii ilaalla dura hidhamaa Oromoo 20 sana keessa daa'ima baatii tokko hamma maanguddoo waggaa 97 kana gidduu daa'imni waggaa 7 jira. Kana warraan dhidheessatti ani argeedha. Ani Finfinnee qabame tan bakka adda addaatiin na joorsaa ba'anii umarratti dhidheessana buusanii baasuu tokko achi taa'e. Eessa karaa faarraa daa'imni baatii 7 sun abbaa isaa wallee otoo hin taane abbaa buddeenaa isaa wajjin otoobisii irraatu karaa deemanu. Sababni abbaa buddeenaa isaatti dabballee adda bilisummaa Oromoo jedhame. Daa'imni baatii tokko akkamitti dhidheessamuu ta'e hidhamte. Akka adda bilisummaa Oromoo mana mareetii ba'een waraannis keessaa yookaan kuusuma kaasuudhaan mooraa mootummaa itti galchee keessa fa'aa kan turan dabballoonnis bakka adda addaatti waliigala biyya sana keessa faca'anii kan jiran gar tokko takka sossoon baatanusi akkuma beekamanuu bakka jiranuu qabamanii achitti guuraman
utuu qabamanii mooraatti guran hedduun isaanii baadiyyaalee Oromiyaa keessa naanna'aa turani. Tarii gara daangaa itti cabsanii deemuudhaaf yaalanuu karaa gurguddaa irraa maqanii baadiyyaa keessa deemaa turanii egaa akka niddeessa kee hubadhe gaafanii ani baatii 11 dabarse sana hunda'u odeeffannoo funaannataa ture carraan argadheetti gargaaramee nama wajjin gattaa'is ijaajjees waan adda addaa irratti odeeffannoo funaannadhaa. Egaan yeroo baadiyyaa keessa deemanu uummanni kun waan qabuun duukaa kaata ture. Inni kaan buna danfisee inni kaan bilcheessee ganna ture boqqolloo fawaadee duukaa kaata. Haadha mucaa baatii tokkoo kanatiyyuu buna danfiftee obaafte mana isheetti waraanas ta'e daldalli kun garaagarummaan qabu. Waan hundaafuu waan ijoollee abaa'oo. Achumaan dhaqanii qabaniin haati mucaa baatii tokkoo kun garaa laafaniitu na dhiisettee mucaa baatii tokkoo sana fudhattee kaate. Wayyaaniin kanan beektu wajjin ooftee dhidheessa buufte. Dhidheessatti hidhamaa isa kanarraa adda baasanii qarqaratti ture kan hidhaniin bakka nyaanitti bilchaatu jedhamu tokkotti. Malee akka ragaatiif waldaan fannoo diimaa addunyaa dhidheessa dhufee ture. Akkamitti akka ta'e hin beeku anaan achuma bana barbaadanii na quunnamanii turani. Wajjinis teenyee haasofneerraa dura odeeffannoo kanan kenneef warra kana arguu barbaanna naan jedhani. Duukaa naanna'ee agarsiisuu hin danda'u ture. Orkaadha ulaa mana keenyaarra waraana hidhatee taa'aa. Waraqata irratti kaartaa kaasee kenneef warra hin beeku. Bakka isaan jira kanan beeku. Sana keessaa daa'ima waggaa 7 sana abbaa isaa wajjin maanguddoo waggaa 93 sana kan bakka ciisanii kaanillee fincaaniif adeemuu hin dandeenye. Haadha mucaa baatii tokkoo sanas bakka isheen jirtu. Mucaa waggaa 7 jaarsa maanguddoo waggaa 93 arganii asuu deebi'anii galatoomii argannee asoosiinii naan jedhani. Haadha mucaa baatii tokkoo sana garuu hidhamaa isa kanarraa kophaatti baasanii waa'anii fi hin jiru hidhamaan akka homtuu kan biraan jiranii dhowwanii dhaqanii arguu hin dandeenye. Akkas ture kan maanguddoo sana kan mucaa waggaa 7 sii kaaseera kan maanguddoo sanaan sii kaasa naannoo yeroo sana godinaa Iluu jedhame kan naannoo Toobbaa sii qabamanii sababni isaan ittiin qabaman waa tokko akka gara biraa hin qabanu akka adda bilisummaa Oromoo naannoo sanatti waajjira banatee naannoo Toobbaatti jaarsi horii kana horsiisu horii hedduu qabu sana keessaa tumaamessa olaatoo qabanii dhaqanii yeroo waajjirri adda bilisummaa Oromoo banamu qaala dhaalanii uummata nyaachisaa nyaadhaanii tumaamessa kennanii. Yeroo kun ta'u OPD'n san dura baatii 5 ja'a durachi geesse waajjira banatteetti jaarsi karaa sanaan ba'anii. Akka jaarsi adda bilisummaa Oromooti kana godheen iyyuu borumtaasaa qabanii waajjira kanatti waamanii nutoo kan dhufne baatii 6 dura nuunoo isaa dhuftan nuun hin jenne amma adda bilisummaa Oromoo dhufnaanii akkam kana gootee tumaamessa biddee qaltee nyaachiif taa'inaan jaarsi gabaabsaniituma namni naannoo sanaa haasaadha kana keessa nama waraanaa isin dimokiraasii keessa nyaadhaa kaayanii jaarsi kanuma dubbii godhattee kanuma quuqaa godhattee yeroo eeggatti jaarsa qabdee egaa OPD'dha dugda duubaa yeroo hundaa kan raafachuu hin qabne hidhataadha kan raawwatu dugda duubaa garuu kan qubatti qabsite funaansiftu OPD'dha. Haala kanaan ture inni sanaan darbe sana akkuma jennetti manni murtee bulchiinsaa maaloo hin beeku hidhataa waraanaa bobba'ee bakka argee qabee guuree achitti amma achi taa'an hundas kan baatii 10 taa'ee waggaa tokkos taa'ee manni murtee waan argee hin qabu. Yeroo masaanitti immoo kabajatti immoo keessaa calalaa amma fedhan gadhiisanii isaa fi zuwaa'itti dabarfatanii ganna 10 ganna 12 15 hidhan amma irraa kanatti murtaa'ee faa'u karchallee jiru jira warruma sana keessa warra 20 sana keessa. As deebina ammallee ajjechaa isa gurguddoo seenaa keessatti hin dagatamne kakaafna obbo Daraaraa Kafanii Ambootti maanguddoo Oromoo ijji uummataa irra bu'u. Mana isaatti dhaqanii gadi fuudhanii rukutanii ajjeesanii biraa adeemanii. Bulchiinsa naannoo kan godinaa maaltu manni murtee waan ajajee waan beeku hin qabu. Hidhataa waraanaa wayyaaneeti. Mattu Haji Kamaal Muusaa mana isaanii dhaqanii maatii isaanii fuulduratti balbala isaanii irratti qoma isaaniitti rasaasa naqanii ajjeesanii biraa adeemanii. Keessaa'u kun yemmuu ta'u yemmuu sana ajjeesanii as deebi'anu bulchaa
godina iluu yeroo sanaa kan ture maqaa isaa nan beekaa dha'uun barbaachisuudhaan malee maaliif qabdanii finne maaliif akkas gootanii jedhee gaafatee hidhattoota wayyaanee isattuu qawwee itti garagalfatanii yommuu itti garagalfatanu asirratti oppiidoon ofumallee baraaruu fi akka hin dandeenye hubachuu qabna asirratti yommuu itti garagalfatan akka haadha manaa abbaa manaatiin wal diddee baqattee baatu jimmatti baqate achi akka haadha manaa maanguddoonni abbaa manaatti araarsanuu wali bulchiinsa jimmaa jaarsummaa dubbatanii araarsanii deebisanii asa deeminu finfinnee ajjeechaa eebbisaa addunyaa hidhattoota mana isaatti dhaqee olitti lixee ajjeesee biraa adeeme achumatti namticha barreessaa waldaa barsiisota Itoophiyaa kana obbo Asaffaa Maaruu ganama biyyi nagaadha jedhee utunni gara waajjira isaa deemu borsaa tokkitti harkatti qabate dugda duubaa dhufanii rasaatti roobsanii ajjeesanii bira darban hidhattoota huccuu kan beeku durban keessaa kana lamaan kan eebbisaa fi kan obbo Asaffaa Maaruu waan tokko hubachuu qabna ajjeechaan kun lamaan kan ta'e embaasii Ameerikaa Finfinnee bitaaf mirga isaarratti eebbisaan gara mirga obbo Asaffaan gara bitaa balba ulaadhumarratti jechuu hin danda'ama meetira 102 caalaa irraa fagaata kana jechuun tan barbaadeef gochaallee akkasii raawwatamu embaasiin Ameerikaa faan uummata keenya walqixa beeku quba qabu gadabuun keessi tokkittiin dabaluu barbaadu addee Qamariyaa Shabboo Baalee Roobee gara jabina daangaan qabne kan irratti agarsiifame maanguddoo dubartii dadhabduu baatii 8 ulfa baatii 8 daawudhaaf torban tokko yookaan baatiin tokko godheerati kan ishee as waraana poolisii miti ajajni mana murteen jiru bulchiinsi beeku waraana naannoo sana qubate mana ishee dhaqee qabeen maaliif qabaan abbaan manaa kee eessa jira laala yakkamtuun illee ishee illee miti abbaan manaa ishee kan isaan yakkamaa jedhanii barbaadan adda bilisummaa Oromoo jedhanii abbaan manaa ishee kana qaamaan beekaa yeroo kun ta'u nam kun naannoo isaa jiraachuu dadhabee Finfinnee tol baqatee ture waajjira keenya dhufaa ture addee Qamariyaa Shabboo buufata waraanaatti geessanii baatii ulfa baatii 8 toorchii godhanii otoo toorchii godhanuu duute mucaan garaasee jiru kan baatii 8 sun garaa haadhaatii ba'e most likely dhiibbaa isheerratti raawwatame irraa kan ka'e yeroo malee ba'e jechuu dandeenya haa ta'u malee lubbuudhaan ba'e mucaa dhiiraa ture lubbuudhaan ba'us garaa haadhaa keessatti reebichi haadhaa irratti raawwatame sun garaa haadhaa keessatti dhiibbaa miidhaa waan irraan ga'eef garaa haadhaati ba'e sa'aatii 3 keessatti du'e dhakaa tokkoon lubbuu lama qulqulluu uummata innocenti yakka hin qabne kan isaan barbaadan abba yoo yakkamaa ta'es innis kanarratti urjiin ijoo dubbii barreesseen ture ijoo dubbii sana nama hedduutu erga dubbisanii booda bilbilanii akkatti dhagahame bu'aa akka dubbisan kanatti manti jiru namoota sana keessaa ammarraallee lalbuun kan jiru namoonni 2 Kanaadaa kana jiru ammayyoos jiru ijoo dubbii sana keessatti haalli mucaa kanaa waan natti dhagahameef abbaanis bira jiraatee maqaallee ittiin moggaafanne urjiin alaabaa jettee moggaaftee maqaa baasee fi achuma keessatti gaafa Oromiyaan bilisoomtee ummatichi abbaa biyya isaa ta'ee ofiin obbolchuu jalqabu mucaa kana akka wareegamaa qabsoo bilisummaa Oromoo tokkootti siidaan hadhaabatu jedhan sajjestii godheera maaliif waan seenaa keessatti irraanfatamuu hin qabneedha kun.
dhaggeeffattoota keenya falmaa mirga dhala namaa irratti kan hojjetan obbo Tasfaayee Dheeressaa waliin turtiin goone kanumaan hin goolabamne kutaa lammaffaasaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e asuma irratti goolabamee jira. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa taanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessa nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.